Enggak. Enggak lek ono Rovera manatti. Ani surra basa ko hime sa qofa. Sare aradis tiar bakka di sare. Imo. No, gale per senera. Shakkisiiste koy na ilaala abbuna shakkisiiste. Ha? Ali. Eko. Asirratti hin dhimmi ustaazari. Salaamu alaikum. Eko. Gale amni? Really? Maal jedhe. Eko. Galle aradis bakka di. Jira. Jira. Anya furan argita jechuudha barati. Eh? Ali. Ali ne sayir. Ekute. Biyya lafa. Yeah. My God, man. I tell you, man, it's freezing, man. It's freezing. Below what? Jesus. 29? I think 29 F is an error. Nabira. So it's okay. 25? It was on the weekend. It was -1. Get a wind chill? Man, yeah. It's windy. Kana si kabal sila. Malla kana tuloyte as kan nitaaf akkanatti. You know, I used to live Minnesota rati magalan ture. I don't know. Beta tembe. Winnipeg nagese beta. North Dakota kasi Yeah. border Minnesota da fi Canada. Yeah. Dan di sana korre. You know, when you're young, gitu rega. Kila baba chiro never Minnesota. Wow. Yeah. Ifitatti. Kila Yo baba. Dito kay ame chiti kay yon dan nasa wala no. Auto fentente imbaru ka. Boda. Ustada yo aso te sena ke yum te soromon to sendi istubar. Sif gal me siti. Sinjaran yor inni matina. Nama mantak abu ma mantak au ne inni matina mo takan. Ay. Oromoni. Doktor ada jirameti. Oromo bareedu bar. Oromo tenya bareedu warro konna male. Namo kan mata isla nagaan walina saytu mo libra. Kasbar ya. Ya tokko kasbar. Oke olirra kasu kun gari betai. Namni gisi boring ginta oromar. Ya namni social jiru biyya western kana. Rovera ti amasla. Akkama waliin kofalle yeroo amantitti waliin Pente yeroo ofi pente ta namni deeme just for the sake of a good manner. Kana jechuun namni ofi maaf deeme wanta ta. Walitti lallabu akshinuma waanuma didaleedu haala fi amala namni laale yani kanaan wanta ta. Amma gisee namni arge garee bakka fare dhaqu yoon kiristaanuma nama sadii wali qabame just like a group mo keessan gaafiin qaba. Jarana mallattoo gaafiin irra jira. Nurakan atis kiristaana taatee dhufnaan kunoo dhufe qabi. Wangeela kam jaa wangeela fiti qabi. Hin beeku jettee rakkisa. So adurreen tiyya TikTok yaabana tolii si gaafattani. Bari sareki ya versi tokko moderator godha beetaati nama jaallanne ariiti. Bulookaa gootu. Nani? Irra ejjattee bulookaa gootu. Bulook irraa keessu. amma Rovera hin gaafii qaba ammaani waa'ee saree irratti. Rovera maal si gooti faayidaan si dhaase faayidaa saree na rakkame. Dhuguma rabbi kan son. Ooyyo. Oh my god. Sika waan dhuftee siimti feelingi sensi waan ala kana deemu jiru nama garte. Waa baay'ee. You know, dhugaasiif himuuf beektaa gaafa hojii oolee dhufu sa'aatiin itti gadu beeka beektaa dhaqee maskootii irra taa'eetu gaafa makiinaachi jalladhu. Hin beeka. Nama caalaa sensii godha bakka. Yeah. Hasim. No, it's always. Ijoollee teenya Naagee bara bakka hedduu gammada beektaa hedduu gammadaa. Nillee waliin taphadhaa. Wookii waliin goonaa. Yeah, at least. Yeah. Yeah, you don't you know, sindabbaru Feeling beektaa. it as think of emotion. Friendly gaariidha. Yeah. And then honestly dammo jaalalli isaanii feekii miti. Yeah. They love you. Waan akka jirani beektaa. Yeah. Yoo akkaan inni social media irratti agar tokko taate sareen chaayinaa takka fa'aa fuutee magaalaa gabayaa dheeyxee waa fa'aa ilka ciniintee akkasii nama wanti sun dhugumaa isa? Eessa?
Care dog ifaan jirti bar tawaasi gootu nama ballaan deemti nama ijaan qabne. Saree daddaa jira ka biyya kana liiko kani service dog jedhan jiru. Isaan warra jaamaa kana lafa hundumaatti geessan isaan siigalee waan hundumaa beeku. Ibsaa karaarraas beekanii dhaabanii dabarsanii manatti isaan gashuu elevator lift illee dogoggoran beektanii gaafa beekan roomii kennan bara they never make any mistake room number keen dogoggoranii elevator dogoggoranii akkasii bitattoo bitatta kama azota akkasii taleen namumaan leenjisee misa waan akkasisan isillee sanammaa miyaadhas barsiisa baay'ee miyaadha isaanii lammata immoo yeroo hundumaa ji'a jaajaan treeningii deemu isaan beektaa Ameerikaa kana deemanii treeningii godhu baay'ee ulfaatu isaan treeningii godhan nama ispeeshaalaa siima kana mana keessa kaa'uun iyyuu bari xiqqaa miti kostiin ishee dhugaa siif himuuf dhugaa maaliif dooktaratti geessitaa make sure hundumaa onni isaanii fayyaa isii qulqullina isiiti hunda qulqullina isaa dhattee gootaa ilkaan isaanii dhattee miiccisiistaa qeensa isaanii dhattee korsisiistaa. Takka ta'e nyaata seenaa waanuma hunda karaarra deemtee nyaatu tun never hin xuyxu ammaas akka biyya keenya nama duttee nama nyaattu hin seen yoo ati dubbistee suma dubbisti gartee yaani siis fili wobboo sareen Yakin nama garira saree tanaa yeroo garira wayyaa hunjara bar dhugaa bar nama rakkaa namni garin ali saree kanaan argine biyya dhufee biyya saree biyya teenya taasina ta biyya teenya iyyuu man ani biyya teenyatti harree iyyu lukkuu iyyitu saruma iyyutu rabshaanu godhee bar namni nis ani saruma asit duttun argine bar hin argine never saree iyyutu hin jirtu bar artee So I don't know. Si sana beta ustaz kiya bari biya sana bar sares nama sirakinati jisiisa bar. Makina o namni garte mari horni irra ittuma fayyadaman horni dhiiduma si godha walankaa guyyaa guutuu pip ali. Ban namni godhu barasetti takkan hin dhageessu. Biyya akkuma roobiraan miskiinummaatu hafuuratti qote ustaz. Ati yoo akkasuma barutu namni nagaasi gaafatu biyyatti yaadatta nagaasi maal si gashetti jettaan beektasuma. Nagee qabaannaan si dubbise degartu boo nagee qabaannaan deemu jiraami hono nagarta. I remember bakka namni dhufee nagaa yoo siin jedhe maal si gasheetti hin jette bar so you're not active internally si galee kanaaf. Nagaa Salamta tujarati miskina adda beekamtii bar. Wallahi biyya Itoophiyaa wayyo. Wallahi lazim waa hundan garsiisan jedhe kaan wayye. Gowwaa qabeenti mana jettee itti galti jedhe mana. When was the last time? Huh? When was the last time you visited Ethiopia? Never. Are you serious? Yes. So you never Since bought back after you 97. left? No, never. Wallahi. Deebina takkaatu ittaan. 97? Yeah. Oh my God. That was even before I left the country. I left 1998. Yeah. So I never biyya taraba. Aboosi ni gaafa si geessanii harka si qabanii kun kana jedhamti siin jechuutu irra jira jechuudha. Itoophiyaa amma kaa Finfinnee booleen teenyaa nama dhibaa oli bareeddee bar. An Finfinnee mayyuu dhugaa rabbi na irraanfadhe. Finfinnee man keessa baradhe iyyuu na irraanfadhe. Yeah, amma tol. Sanneen gadda deemee it's amazing. Baay'ee hedduu geeddaramte. Ati amma Itoophiyaa amma jechuun Itoophiyaa hin beektu jechuudha ustaaziin amma keessa. Hanga turan Naayiroobii turanii Naayiroobii irraa wanta arganii. Waan hundi jijjiiramte safareen gandee hundinuu baxaxamte. Biyya inni irraanfadhu namni hin jiru gaa namni boqotee du'ee dhume godaanee hin jiru. Naman beektu warruma tiktookii kanaan natti ati jalqabatti irratti yoo beekte hin shakkaan ni beektaa. Qotatte jechuun sanama jijjiiramte hin beeku. Jamiilaan faan hin dhalannee gaafa eessa jirti haaroon hibannoo. Dr. Jamiilaan moo? Yaa. Isiin barbara xaaliyaanii dhalatte bar. Biyya fudhate gaafa akkasitti biyya teenya bulchammoo. Doktorummaa Dr. Jamiila ishii dhiisa yoo inni dubbachuu fedhise.
abbaa kiyyaatu ani doktora oguu jetteen doktora namaati moo kan sareeti moo kan lafaati moo kan lafeeti sin jedha bar. Yoo doktora taanaan ati waan ni kiyya umrii tiyya tana agartee xiqqeessu naa kan sin jedha qoricha. Doktora maa taata sin jedha achi booda maali baratta? Naaf itti garaagarummaan qabnu maali? Wallahi rabbi nama haa laaffisu. Eessa bakka dhalootaa siin jechaa jiru bari interview kee yeroo darbee ni ilaallee jechuudha jarri kun haa? Gowwaa fi sareen nama gartee gowwaa fi sareen nama kaafannaan nama jalaa hin nafanii jedhee bar. Maal jechuudha bu'uumaas kun? Nuyi kan. No simbaano jechuun yoo si lakkaate sareen isaan qasi si lakkaate sin dhiiftu. Waggaa meeqa jedhaa bar. Gowwaa mana ittiin cufan jedhe yoo mana itti cufan maal godha? Gowwaa mana ittiin cufanii. Yoo itti cufan maal godha? Hin gubaa mana gubaa. Hin gubaa ofiis mana caccabsa jedha meeshaa caccabsa. Ya Rabbi. Rabbi nama abas. Nama abasu. Gowwaan ija yoo itti guddisanii ilaalan kan sodaatan itti fakkaata kan isa sodaatan. Esa wayirra dubbisaa jirtaati? Namaatu asii komentii waan ergaa bar. Oh, okay. Eenyutu jira saboo jaran maal taatan biyyi lafa nagaa maali biyyi lafa peentee keessa roobeeraa malee biyyi lafaan jirtu nun ziyaaru namni maali boo jarana daabiloos nu seetani nama inde kennan tokko isa jedhe inni qocaa qabu sanaan barbaadnaaf sagantaan gaafa akkasii tolti waa'ee adurree faa waa'ee saree waa'ee bineensota bofallee kan qabu simbira kan qabu koottaa gad kenna ortodoksii sana eenyu kenna damo eenyu maqaan isa yaadattu asuma jira qocaa wayii qoca maal illeen waa qabaa miti hinninis ajaa'ib rabbi fayyaa nuuf haa kennu obbo fayyaa caala. Anka jedhe salaamu alaikum. Sama masabaadha? Egaa. Maal dhaggeeffachumaan caalaa bara kana nama dubbaturra. An bar jala taa'eetini sheekinis peentenis ka Itoophiyaatti iyya malee kaameera kaa'edha waluma bira taa'ee seeraan haasaa jeetiif bar. Akkasii ilaalu jira roobeeraa kana. Roobeeraan hin dubbatu roobeeraan nama addaati. Gaafa haadhaaf eebbaan wal dhufanii bismillah maqaa waaqayyootiin jechaa walitti dhufaniinsi akkasi dhalate. Akkasi akkana jechaa dhala akkana dhufan. Kaan bakka just like asuma raachuu taaleetu machi as deebi'ee jedhe. Akkasii yoo dhufan namni nama rakku. Namni jechuun haalaaf nama jedhe yeroo garii aaruunis emooshinii numa jira. Anuu numa dhaaruu boo dhukkeen raakaasa. Naan beeka yeroon aaruu roobeeraanis akka dallanu niin beeka. Osomaan beekuun akkasitti dubbadda. Wal aarsaatuma jiraata namni. Daangaa walitti tarkaanfatanii wal arrabsuun sangaarii miti. Daqiiquma lama waliin paastara barsiisaa daqiiqaa lama waliin taa'uu dadhabnee nama sila amantii barsiisa jedhan wal dhaggeeffachuu hin dandeenye rakkisa. Maamma sabaan waliin nu gallakkisee anaafi waajii dachii nu garagalchee dachii biyyi waliin baatee mutiirra jirta bar. Roobeera mutiirra jirta. Oh, bilbila seenee miti na godhe. Oh, waliin haasoftan? Yeah. Yoom? Nagaan waliin dhangadda last when it was on I think Thursday or Friday. Oh, I missed it then, eh? Eessatti abdii biratti moo? No, mana Muhammad kana. Oh, Muhammad. Yoo maafi tarree ustaaz jechuun wal dubbisuma baanaa jechuun bar nagaa wal gaafachuuf maafi kana malee. Jedhu akkam goota. Dhiisee baran amma sadii dhiifamallee naa gurguraan ni hojjetu hin barbaachisu maal jennaa? Eenyu addi as jiraanni? Muhammad as jira sada nagaa. Eenyu jira. Masuud. Maanni abu maazi roobeeraa qabatee naan jedhu maaliin qabadhe elektiriikii moo
Qabatte. Shaadaa fi gooftaa kanuma ka gooftaa fudhate shaadaa fudhate kanuma maaltu yeroo inni bira waa'ee misooma irraa eenyu haasawa. Eenyutu darsoo eenyutu gara kiristaanaa deema yoom dhufa. Bakka anaafatu walitti haasawwan shaadaa wal qabsiisuu nurra jechuun. Akkanumatti ammoo yoo teenye sa'a 24 bakka gooftaa fudhate abu muwaas maal ta'e shaadaa qabate na biratti roobeeraan qabate maybe mul'ataan itti mul'ate amma boru ganama kee maxxansuun dhabamu suuraa kan kee. Gaafa sana qaama wal bira nu argite yookiin abu baastu na bira dhufaa yookiin abu baastu. Ustaar roobeeraa jedhaniin ustaar roobeeraa. Gaafa wal bira dhayin uffata aadaa Oromoo kana uffanne akkas hin dhufa wal fakkaata jechuu baay'ee jiran dubbiin sun dhugaa roobeeraan isaa fakkaata jiran. Ibsaa. Ustaazicha. Hin fakkaata yaa jechuun qaama waan irra qaba waan xiqqoo irraa chabiidha waan irraa waan malee waluma fakkaatan yaa. Yoo ta'u eessa isaan immoo? Ustaad ibsaa inni tokko jira. Isuma fakkaata. Maal Oromoo waluma fakkaatti bar murraattumtus dheerattus. The same. Hundi keenya miskiina war Itoophiyaanoo. Itoophiyaa biyyoota jedhame. Yeah. I'm about to bounce, so go. I'll catch you later. The same thing. It's always nice talking to you. Yeah, you as well. What do business? You want to take care good family this. What are you stay warm. Again, Jarana, what did they Dr. Jamila is Maya mana model tanas. Muhammad Bayan in Jarasa, Mama Saba. And you see me, model, thank you so much. I got to see a raffle jerty mutata. You'll let me arrive at Trapis in a rafa, Nagan Chisa. Nutimana for house of never Rabasu Jirava for a Nela. Ijazet of never notice, break out of never Bokonda of Negandakan. A Casimir Rovera, Fujane, in this Alati, correct a bantifite, Manakan Kerufe, or Vifatema in the Maja and Devia. Atemos Mate Sevaka, a river. Kaatela tamas indem ne jarriyata bisi agar garu la rafne dugo ani kana lawante rafa biyya namaa jirta namni marataan hin dhalatu rafu qabdo ke dalagadhu rafi nyaadhu waan hin beeyne gaafadhu tabeeytu namatti himi akana aliin isin deemesa abbaa fete gaafadhu namsi ajajuun jiru ustaada dhukkee rakaasi gaafadhu barsiisota keetii dhukkee rakaasi karaan lama jiru jin karaan lama dhugaana amantiin lama dhugaan taatu takka calla yoo mana afeeti maya wayirratti kan wal dhabnu wal lollu taate mana murtii yoo kan dhaynu taate takkaasiif murteessan takkaanaaf murteessan nama lachuutiif murteessan birri takka qabeenya takkoroo wal dhabne qabeenya san takkaa keeti takkaa kan kooti addaan ni ramu migalle saniif dhuguma jechuun gartee qal sammuu amma fakkeenyaaf waa siin jedha xayyaara hin beeytaami xayyaaruma jedhanii xayyaara maal jedhanii afaan oromoo xayyaarumami balaliyaa kan samiirra deemu kan nama tolcheemi nama beekumsa qabu tolche moo bakka nama donqoroo tolche beekumsa qabu namni san hafuura fayyadame moo ogummaa rabbi isaa kenne fayyadame ogummaa rabbi kenne kobas ati sammuu rabbi si kenne itti fayyadame gaafadhu hindi isin abbaa fadhe namni fadha ofii jala deema yeroo garii waan barreeffame sitti malee waan hin barreeffame sitti himuu hin danda'an addunyaan kana itti walii galteeti maal isa Assalamu alaikum Abu Muad. Waalaikum salam. Maali waan biraan waa si argisiisu fale si argisiisu nice kuni kana waraqaa dheennetti walii galleemi waraqaami kuni waan gartee maal jettaniina waan saanii nyaatarra nyaatan yoo sin jedhe sammuun keessi fudhatti akkasi ka amma waaqayyoon waaqa hin du'u jenne itti du'u jenne walii galle hin du'u jechuun zalaalam hin du'u maalet hin du'u ati dhuftee ni du'ee yoo naan jette deebitee ni du'ee hin du'u jedha wangeelli waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha Ximooxiyoos isa dura lakkoofsa 6 boqonnaa 10 ansi lallabuuf mana kee sin dhiisan biyya gaafuma ati garee shahaadaa bira dhuftee profaayila keetii hojju si arkan wallahi gareen wangeelaa sin dhiiftu gaafuma nu bira seente sin dhiisan
nuti kan ni jiran dhugaa dubbachuudhaaf. abadan sidii san gaafii sin kallattiin sirra dura akka keessaan shaadaa qabattee duru akkasii amanan of shakkan gaafii warra islaamaan nu gaafatti jedhan of shakkan chaalenjii isaan godhuu sitti hin dhiisan naa kannaa yooteen sin hundi si daddabartee tokko si dhaggeeffatee si wajjin haasa'u namni jaayoo jira jahanuu sitti haasa'u sin dhiisu. Amma fakkeenya Ameerikee mana kiristaanaa tokko yoo dhaqee nama tokko hojii barsiisuma tokko hojii amma waajii wajjin haasa'an jedhe dubartiinis barsiisaa dura dabartee nakkaati kaan dhufee duubaan kaan nakka hanqana buusanitti miiraa nagalchanitti ati gaafii na gaafadhu koottu sin jedhanii yoo gaafii gaafatte gaafii deebisuu dhiisanii nabi Muhammad arrabsan. It's okay. So waan akkana kana dachii balleessee jechuudha. Waan siin jedhu ani kitaaba kiyya quraanaan itti amanu kanarra quraanaan itti amanu kanarra kaati ittiin amanne kana quraana kiyyaatu amantiin dhugaa islaamaa naan jedhe. Asirra yoo amantiin islaamaa amantiin tiyya asirra yoo hin jiraanne maal godheetiin islaamaa keessa ta'a eenyu maya. Yoo nabi Muhammad ergamaa miti ka'u quraanni naan jedhu hin jiraanne maal godheeti. Waaqayyoon ana malee waaqni biraa hin jiru ana malee Allahan biraa hin jiru naan jedhe maal godheetiin as keessa Allah jedhee maaliif waaqessa maaliin godha keessa deemee waa bakka biraa barbaaddadha malee. Akkasuma ati wangeela keetitti amantaa matsaafatti amantaa matsaafa kanaatu Yesuus Kiristoos Waaqayyoo tokkicha qofaatu abbaa qofaa waaqa jedha. Phaawulos dhufeeti gartee gooftaa fi waaqa jechuun waladda. Abiyyiin biyyarratti gooftaa. Abbaan kan kee mana keessan keessa gooftaa. Abbaan mana kiyya keessatti ani gooftaa. Sanbata irratti hundi keessanuu gooftaa jedhamtanii jirtu gooftaa. Walii gallee? Gooftaa jechuun nama aaboo wahii qaama wahii irratti mana barumsaa tokko irratti aaboo qabu naannoo safara tokko irratti qabalee aandii irratti maatii wahii irratti misooma wahii irratti baankii wahii irratti gartee gooftaa jechuun kana. Gooftaan kan Waaqayyo abbaan gooftaalee jedhama. Gooftaa gartee gooftoota kan ta'e jechuudha. Gartee Waaqayyooliilee jedhamtanii jirtan jedha. Gartee ilma warri gartee ergamoonni waaqarra jiran Waaqayyooliilee haa jedhamu hin jira. Ilmaan Waaqayyoo jechuun anaafetis ilmaan seexanaati miti ilmaan Waaqayyoo jechuun uumaa keenya ismaan nu uumee jechuun isatti gartee gama isaa deebina isaan nu meelee nu dhalchee haadha kiyyaa jirafee Waaqayyoon na dhalchee jechuun miti. Abbaa kiyyaa haadha kiyyaa na dhalchee Waaqayyoon na dhalchine na uume malee. Okay, ani amma ilmoon dhalchee mi? Hin dhalchee yoon jedhu nin tolchee moo qunnamti saalaatiin argataa mi namni ilmoo? Anaa tolchee moo waaqaa tolche? Waaqayyoon ni dhalche Waaqayyoon Yesuus hin dhalchee ni uume jechuu bara. Maryam yoo ciisee waa argamsiise. Maqaa isaan siyaafe. Waaqaa fi guddaadha. Gaarallee ni dhalchee gaarrillee yoo akkas taate gaaraas Waaqayyoon uume. Ammas fakkeenya waan kiristaanii irratti wal dhabnu yeroo baay'ee Waaqayyo abbaa yeroo jennu abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuu afaan yoo jijjiirte bara. Abbaa jechuun uumaa jechuu. Amma abbaan qabdaame abbaa kan kee. Maayaa intala magarsaa malee yotte magarsaan abbaa keeti. Waaqayyoon abbaa kan kooti yotte Waaqayyoo koo yaa abbaa koo yettu yaa abbaa uumaa kan koo yaa kan na uume yaa kan na tolche jechuu bara. Waan biraa hiikoo biraan qabu bara. Nuuf garuu Waaqayyo tokko jira jedhe Phaawulos Qorintos isa duraa lakkoofsa 8 boqonnaa 6 irratti nuuf garuu yaa sabaa nuuf garuu Waaqayyo tokkichaa jira jedhe innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Uumaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbaan bishaan kanaa eenyu yoon jedhema hawaan kana dhuunfatee jechuu bara abbaan qalama abbaan mana barumsaa kun eessa jira abbaan mana kana abbaan gibbii kana eessa jira jechuudha geessee takka abbaan mana kana eenyu kan mana kana tolfate kan dhuunfate jechuudha abbaan saree kana abbaan konkolaataa kana jechuun kan waan kana ka isaa ta'e kan qaama biraan ta'in jechuudha kan ka isaa malee kan kootii miti kan nama tokkooti miti nama tokkoo kan eenyuti abbaan konkolaataa kana jechuudha Waaqayyo abbaa jechuun uuma Yesuus Kiristoos dubbatee ani ilma namaati jedhe hin fudhatan kiristaanonni yoo akkas kan jettu ta'a siitu Yesuus irra beekaa Maariyaam irra barattoota isaarra Waaqayyo abbaa isa Yesuus hin tolchee argirra Yesuus Kiristoos Waaqayyo kootii fi keessan jedha gara Waaqayyo kootii fi keessanii gara abbaa kootii fi keessanii ol naan ba'a jedha maal afaan kallattiidha namaa gala akkamiin nama dhiyoo jiran hafuuraa malee siin galu jechuun takka Yesuus kana jedha kuni jecha gartee maal siyaasaa akka amantii warri siyaasaa itti fayyadamu
waldaa keessa jecha kana uumanii oomishanii nu fidan hafuura malee amantu malee siif hin galu eega amantu malee siif hin galu jedheen Yesuus Kiristoos gaafa dhufe warra amanan lallabimoo warra akka hoolaa karaarraa badeetti lallabe Maatiyos 15:24 warra akka hoolota karaarraa godhan Hoolaa karaarraa badeetti lallabe. maaf amana amanta malee isinitti lallabu maan jedhiniin deemaati barsiisa yaa barsiisa jedhanii Yesuusiin gartee ani barsiisu ture ni barsiisee achi booda namni isa fudhata isa duuka bu'a. Laala bu'umaa asirratti wanta wayii wanta na agalee bar jechi jaraa suni inuma galuu fidee malee bari amantan malee siniin galu jechuun barsila siniin dhuguunfamudha yaadichi yeroo amantan sila akkanaa Saa akkasi. sila kan inni sinii tabbatu yeroo amantanidha jechuudha yaadichi. Akkamittiin fudhama fakkeenyaaf mee maaya heerumuuf deemta nama tokko ana kana na jaalatte fakkeenyaaf osoo ana kana eenyummaa kiyyan beekne akkanuma kaatee ana kana waan ta'e natti heerumta amantii takka islaamaa tana kottu Allahan akkana osoo beekne waa takka raan beekne akkanuma seenta mana tokko kireeffachuuf mana san keessa osoo hin arkin abbaa mana sanii osoo hin arkin manni kun kan balla kiraan mana kan takka osoo hin beekne akkanumatti mana kanatti hin galeette mana kana seenta no hin baratta barumsa tokko amma nyaata tokko godhuufis barattee nama gaafatteeti gartee nyaata goota akkanuma lafaa kaatee baratta hin baratta dirqama walii galee kanaaf akkanumatti lafaa kan amanii bakka Yesuus hin fudhadhu fayyada maal sin jedhan amma fakkeenyaaf reefoo nuti Yesuusumatti amanuu nugee hojii gaarii nu barbaachisu jedhan okay akka isaati Yesuusumaan naaduu hojii calji ta'e waldaan dhaqin hin sadaqatin hin sagadin hin kadhatin zinaas ejji gumnaas dalagi saamii waa hunda hojii gaariin amantiin hojii gaariin biran jirre amantaa miti du'ee gartee hafuurri akkasiisan jedha ani gartee ayyoo keessatti du'a faith without action death du'a hojii gaarii maaf Yesuus Kiristoos gartee abbaa qabeenya kee hunda kan nadhu jedheen hojii gaarii deem sadaqadhu jedheen qabeenya kee kan nadhu gartee nama jaaladhu nama yaami afeere gara gooftaate kara waaqayyootitti barsiisi kan nadhu kurnee sanirraa gartee kan nadhu waan qabdu qabeenya keetirraa beekumsa keetirraa akkanatti kaa gaarii jechuun akkanatti Yesuusiitu Allahan gartee Allatti amanee jannata na galcheen sagadu masjidan dhaqu waan gaariin dubbadhu quraanan dubbisu maaf kitaabni kun bu'e eega gartee waan gaggaariitti waan akka itti dubbattu waan nyaattuuf waan hin nyaanne sin barsiisu nama barsiisu waan hin nyaanne harkarroo nyaatiin waan ofiin du'e nyaatiin bineensota akkanaa nyaatiin jedhaami hojii gaarii kaa kun akka itti deeman akka itti nama laan akka namatti dubbatan akka bineensota hojjetii jiraatan nama hojjetu jiraatan kitaabni kana sin barsiin hojii gaariin cinaan jiraanne amanuma qofaan jireenya bara baraan galan yoo amanuu qofa taate waan sayxaanni waaqayyo abbaan beeku akka waaqate hin beeku ma jireenya bara baraan gala Eka. Okay, Adam waaqayyoon akka isa uume hin beeku. Hin beekami? Ni beeka. Hojii maaltu isa achirraa baasa jireenya bara bara san keessa hojii gaarii dalageeti waan waaqayyoon dalagin jedheen dalageeti moo waan waaqayyo dalagi jedheen dalageeti kan achirraa darbame. Hin nyaatin jechuun ajaja waaqayyooti. Seera waaqayyoo cubbuu jechuun bar seera waaqayyoo cabsu. Hin ejjin sin jedhe yoo ejjite seera waaqayyoo cabsite itti gartee jireenya bara baraa jaba. Naman arrabsin sin jedhe gartee hin saamin sin jedhe haadhaaf abbaa kee kabaji sin jedhe ijahamtuun naman laanin sin jedhe naman rukkutin jedhe naman najjeesin jedhe waan kana dubbii gaarii dubbadhu nama jaaladhu laphee keetii fi maal keetiin kana cufa sin jedhe yoo kun cinaan jiraanne maaliin jireenya bara baraa kamit deemta wala si'ool ibidda deemta malee. Hai Yesuus maan naa du'e wakkanumatti taa'e ijaazaa intala takka buufadhu. Eka saami qabeenya namaatiis. وتمنى على الله الأمانية. على الله الأمانية تكسي عليه الصلاة والسلام. أكنمت قرتي وانو قرتي أبجو ملأ تنجري تكنمت هون تاني. وان سنجر وهير فكين ياف إن جالت أبو ماسك نجالت. يون ندب بسنة لبو إيه نانجنة أكملت سبيكة تنا جالت أكمل نيرمتا. يون ندب بسنة. كرمنا تأمنتي أبا مناك يتيس أبو ماسك كرمت تيسه. إنتا كرمتي. Inta. هيكا أما فكين ياف harmee tante in jaalatta waan harmeen tee
jaalattu gartee hojjettamu waan isin hin jaalanne hojjetta. Harmeetan ta'e waan isin hin feene. Goobas harmeeteetu caalamu waaqayyo caala waan waaqayyo jaalatu. Akka ifin feene biyya lafaa kanan jiraannu bar maya. Akka waaqayyo fadhee jiraannaa bar. Seera waaqayyo cabsuu dandeessa. Arra mirga cabsuu dandeessa. Hin dhiifamtu immoo itti gaafatamtaa qixaa. Maaf rabbiin ibiddaa fi jannata uume ibiddaa fi mootummaan biyya lafaatu mana hidhaa qabaa bara biyyiin namni seera cabse garam deema. Takka biyyaa baha dafee miliqa jala. Qidin tokko seera biyyaa cabsite xiqqaa tokko. Namni seera rabbii waaqayyoon abboomii barsiisota Muusettis kannee barasaa Abrahaamittis Salamoonittis Isahaaqittis hundi isaanii kan Muhammadiin bootti Yesuusin bootti seera namni cabsee guyyaa qiyaamaa duutee kaafamtee guyyaa fuula firdii dhuftu seera kana diiddee waan waaqayyoon hin dalagin jee yoo dalayte si'oolii malee isa abbaa keetii deemta silaati. Mootummaa waaqayyoo kam keessa qananii deemta. Kuni waan akkanoo ofirraa gollaa faarfattoonni utaalaniitu magartee gitaaraa fi piyaanoo. Yesuus Kiristoos bar meeshaalee muuziqaa caccabsee bar waldaa keessa aadee bar Maatiyos keessatti baasaa jedheen. Iddoo gartee naggadaatii miti manni gartee manni waaqayyoodhaa iddoo sagadaati. Bakka waaqayyoon itti kadhatanii caccabsee wombarii fi kursii hunda caccabsee yaase. Mee walduma tokko kan Yesuus gitaara keessa godhee gartee faarfattuu fi gartee mee faarfattuma takka fidaa wangeela keessaa ta bara Yesuus. Barattoonni Yesuus keessaa tokko faarfataa tokko fidaame. Maal jechuudha kan maal garaagarummaan warra akkasii caffaruu waldaa keessa sinimaanii bacha keessa waldaa akkatti utaalan. Sababa waldaa ganda ture ganda keenya ammallee sadiin sigarsa mana keenya bira jiranii bara. Hirriba si dhorkan qulla harma kana gallakkisanii huccuun isaan uffatan akka itti deeman waaqayyo kadhachuuf dhaqanii jara keenya ijoolleen qeyroo fi qarree rahaa godhuuf dheetii bar jaalallee isaanii irraa hojii achi wal arganii bakka tamitti sagadamee kallacha isa kan wombariin guuttee bakka tamitti Yesuus Kiristoos gartee gad jedhee kallattee isaatiin gartee waaqayyoon kadhata gartee gombifame miti. Eessumas sujuuda meessa kallacha isaanii lafa kaa'an. Okay, fakkeenyaaf kursii jiraa miti wombarii kana jirtii miti. Wombarii dubartii takka na dura ta'an yoo duubaan ta'e sagadaa martee kallacha keessa lafa kaa'aa jiran dubartiin na duuba mee akkamitti isiin taa'aa isiin attas garagalchite mee isatti isiin akkana eegaa. Na dura jirtii bar. Dhiiraa fi dubartiin islaama masjida waliin hin salaatan achi duubatti salaatti gidduu waan inni jidduu jira wal keessa makaman. Bara Yesuus Kiristoos bara dubartii fi dhiira wal keessa barattoota godhanii hin makne dhiira qofa filate maal jibbuu jechuun miti isaan kanaatu waa hunda halkanii guyyaa deemee barsiisuu danda'e dubartiin barriin gudeedamte eessatti erga dubartii takka mee barattoota ergee moo bara dubartii bakka takkatti ergee beekaa Yesuus taariibuma biyya Arabaa deeman kana keessattuu meeqaan miidhame hin gudeedamti jaldeessinuu siin dhiisu haraara dubartii jaldeessinuu dhiisu. Kophaan deemtu eessatti erga barattoota ergu ture karaa kana qabanii itti taphatanii dubartiin bar warqii bar akkas fooniiti hin dhiifamtu qaalii bar isin walii gallee so kanaaf waaqayyoonis bakka takka raajota mee bakkuma takka raajota kadhatee dhiira filatee ergee beeka waaqayyoon Adam Musee Salamoon Daawit raajoonni gartee ni jiran mee dubartiin ni jiran kan waaqayyoon itti kannee kitaaba itti kannee biyya lafaatti erge ni jira waaqayyoon filatee beeka. Ni filanne ka isin bakka hangee hin dandeessu da'iifa qaamaanis humnaanillee da'iifa bar amma naaf itti boksitti walii baane eenyutu injifata eenyu injifata. Dhiira da'iifa taate qofa injifata. Egaa akkasi obboleessa kan kee kan siita laffaa hin dandeessu bar humnaan hin dandeessu si rukuta. Si rukuta. Da'iifa waaqayyootu da'iifa isaan godhee uume dubartii tan fiizikaalii meentaalii waan hunda keessatti fakkeenyaaf amma balbala hattuun tokko yoo cabsu jiraatte haadha manaa kiyyaanii hattuun mana seente jedheen taa'amu anaa dhaqa anaa dhoowwa. Dhiiraa miti akkasii hin dhabamu akkasii jechuudha. Kanaaf waaqayyoon biyya lafaatti Aaddamirraa ilaan kana Muhammadiin dhiira ergate dubartiin ergine. Waayee waaqayyoon isin jibbee jechuu miti ka isin protectii godhuufi. Gartee da'iifa isin horuu gadaamessa keessa waa meeqa baadhattan. Gartee lallaafa qaamni gartee dhiiraati yookaan dubartii takkaa miti. Kana ableen yoo waraantee malee waa takka. Walii gallee akkasii bar. So kanaaf isin bakka bareedduun ta'utan. Lallabde sirra Yesuus Kiristoos takka dubartiin waldaa keessatti Phaawulos dubartiin takka kan lallabne jedhe yeelloo dhoorka gaabbitti haateessu jedhamuun jedhu obboleettii tanto. Masjiida keenya keessa dubartii takka argitu tagartee hin barsiiftii gartee mana barumsaa madarasaa.
kan dhiiratu dhaabbattee iyyitu. Sagaleen isii bar dhiirtiin jaalattii bar nama tana isuma eega qaamuma isii kan eegaa bar dubartiin faadha akkasii san hin qabdu dhiirtii yoo sura dhaabbatte faarfattuu meeqa utaaltuu laalaaleeluu waltajjii kana qiyaama agarsiifte jarana Phaawulosuu hin dhorke Yesuus Kiristoos takkaa dubartiif dura buusee hin beeku takkaa dubartii ergatee hin beeku hin ta'e soorra faarfattuu jedhan kunoo maal baaftii walda qabdii addatti eenyu wangeela didu nuu himoo ka wangeela yoo akkas wangeela hordofuu yoo kiristaana nama goote nuu kiristaana jechuu barmaaya wallahi lazim ani yoo islaamummaa fudhatte siin hin jaaladha malee nama dirquun hin jirtu akka jedhan islaamummaan sayfiidhaan dhufte billaan dhufte sin jedhan ijoollee asirra qabsiisu jirra dhiisuu mee anaa fi maatii teenyaaf ni beekta Itoophiyaa keessa nama sayfiin meeqa amanu mee nama akka maal jechuun fakkeenyaaf amma sayfiin yoo si qabachiise qabadhu shaadaa sin jedhee si godhe yeroo sanii lubbuu kee baraadhuuf shaadaa qabatta gaafaan an si biraa deemee boqodhe achuma teessa moo amantii kee deebita achi deebita kaabar si galaami kuni waan isaan gartee maqaa addaa kan nurra kaayne malee amantiin jaalalaan nama afeeru proof ragaa loojikiin waan nama argisiisan ijaan nama agarsiifna nuti wangeela nama agarsiifna ittiin daballu nuti sagaleen kiyyan dhagahama Yeewwan ni dhagahama. sagaleen kiyyan jiru Ni dhagahama bumaat ni dhagahama. hin jirres sagalee waaqaa qofa hin dhagamne kiyya dhagahamuu qaba ka akkasii miti kanaaf mee waa dubbisa dhaggeeffadhu mee waa dubbisa isa kaya wangeelota kana ilmaan waaqayyoo wangeela eenyu qaba maayaa hin qabdaa Silkii kanarraa qaban silkii kanarraa qabu maal goonare asirraa baasee dubbisuu na cinqetii bar addunyaan kompiitaratti telefoona deebitee bar kanoo kun gana hafaa bar kun hundi gana nama waraqaa bee addunyaan waraqaa baadhattee deemuu dhiistee bar Maal isila maal baasuudha bumaat? mee ilmaan waaqayyoo jedhamu ilmaan waaqayyoo ilmaan Yesuus qofa ilmaan waaqayyoo tuna jedhe ilmaan waaqayyoo lakkoofteen fixxe wangeela keessa jiran ilmaan waaqayyoo eenyuun qabda wangeela Mee bayeetiin deebi'are. hin qabda ayyee Ayya. oke Jamila ni qabda Jamila si guddisame of guddisan oh mana kiyya sammanni addoon fa mana maayaati kiyyaame no amma bas sakkee modetara na kannete borosi amma dubbi biraati keezi biraa irra dabalama maa qaba biraa ati deem duraanu shahaadaadha jedhama Dara nabbata kan dhaga'u sannaa kan jiru. abbaa kee kabaji kan jedhu caafamee jira abbaa kee waa dhaqtee malee anaa kabaji malee waan takka dhaggeeffati maal si godhu sumuunis siif hin kan ustaaninis baarastarinis sinjir gaafati dhukkubsatte namni si qofa qabuun jiru sooshaal miidiyaa kan dhalachuu keetus hin beekanii bar haatus beek wallahi dhalachuu keetu maatii teetis si beeka malee firri keetus hin beeku gariin okay waan ni dubbisime wangeela lamaan gartee Luqaas 3:38 dhaggeeffadha maa waaqayyo Yesuus qofa jedhanii miti abbaa keenya Adam irraa Adam dura namni wayii jira eenyu teenya maali maya Adam dura uumamni ilmi namaa hin jirumi achirraa eegala Adam ilma seexaanaati moo ilma waaqayyooti irraa achirraa eegala Luqaas dubbisime Luqaas 3:38 kana to boqonnaa 5 boqonnaa 5 dubbisneetiin isin jala mira qaqara saraa sagadaanis Ilma Enooti jedhami. argitu jechuudha argisiisuudhaan barbaade malee maatu miidhaa maal taate arafu jira wanni keetis ammoo suutaa jedhu hojii networkidha inshaallah hin dhufa jechi gartee sword billawa ablee jedhu takka nagartu billawa wangeela keessatti macaafa keessa 340 yaa hayyee mee haa dubbistu kun wangeela maal jedhame highlight godhe highlight mo godhe toke timari mulle se gajallatti Kompilingi godhamee al tokko. kompiling godha taap taap godha jira keenya
rukuta abbo isna ra rukutu bo way matumakam hojin kai samali nuti hasaw jira nama sadi afur asrai ore jala kana quba kan qabdani ha quban qaban quba qubbe milatin sagale injira sibira anjura ya ini berapa kana korok jalasa kana mau ambil ceso jero bas jengke oke maya jirta Jira dhaggeeffachaa. oke amma 38 irra kana jedha bana jamila 38 irra laal waan jedhu luqaas 3:38 waan jedhu dhaggeeffadhu adam hindu namta kan jiru gartee laal akka jedhu ilma Henok ilma Shet gartee Yesuus hiddaloo Yesuus yeroo kan gara ilma Maariyaam kun achirra ilma achirra dubbatee olirraa gad dhufa beek hiddaloota waa Yesuus kan nu ilma akkana oofee dheerturaa gad dhufe mata duree nu maal jedhame oloof matuma duree san oloof matuma duree san dhageessiu mata dureen fidu We finish at 6:30. 6:30 okay hidda dhaloota Yesuus jedha okay dubbisne wanni kana kan qaso dubbisa yema Jamila bakasan hidda dhaloota Yesuus jedha miti oofeeti bakka 33 dhaqeeti amma habira maaltu nunge jakkata wanni kana kan oh text it is coming do jarra khiyya I was going to the next telephone. I'll just like call. I'll like get outside. You know. okay Moses, you know if you were nice to me, I was going to do this one. Adiin boo jira yan qasu jiran wayin jolle fu dhufe dubbada Jamila me Ayyee ni dubbisa.